Zikrii salphaa ajrii guddaa qabu. Zikrii kana koottaa haffazaatiin itti fayyadamaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكري سلبا أجري قداك أبو كان كوتا حفظاتيني اتفايدما. ذكري كان نبيين كان صلى الله عليه وسلم حديث إمام أبي داود أوديسان كيستي حديث صحيحة إن أبي سعيد الخدري الرودي فمين مال جراني نما ذكري كان جري وجبت له الجنة. جنة إساف ميركان وفتي جرتي إسرت إساف جرك أمتاتي jannata san ni seenaa jedhani. Zikriin sawaaba akkanaa qabu kun kamuma laata? Ajriilee inni qabu wajjin hiikkaa isaa wajjin ilaalla. Zikriin kun radiitu billaahi rabbaa وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حديثة بروتيني وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كجيء نيلي فجرا أكاتا كمينو قرأون دندسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا جتني لك قرأون دندسو هي كان سامالي رضيت بالله ربا جتون ربين كيا الله تأو جالت له كان أومي كان فيرو كدتي كان رتي إما كيا هركا نافق أباتيتين إما كيا نافت أمرو الله كوفا إني الله كيا تأو جالت له وبالإسلام دينا amantiin islaama jedhamu kun illee amantii kiyya ta'uu jaaladhe jibbaadhaan miti amantii kana hordofu jaalalaan hordofaa jira jechuu. Wabi Muhammadin rasuulaa Muhammad ammoo ergamaa Allahii ta'uu jaaladhe jechuu. Yaa Allah hiikaan isaa kana fakkaata. Hiikaa isaa kana wajjin qalbitti yaadaatiin namni zikrii kana yeroolee inni jedhamu keessatti jedhe sawaaba guddaa ajrii guddaa argata. Ajriilee isaa ajriilee gurguddaa shan qaba inshaallah mee tokko tokko isaatiin wajjinaa ilaallu. Nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wasallam hadiisa sahiha ta'e maal jedhanii dhaaqa xa'amal iimaani man radiya billaahi rabbaa wabil-islaami diinaa wabi-muhammadin rasuulaa. Namni jedhani Allahiin rabbii isaa ta'uu jaalate akkasuma Muhammad ergamaa isaa ta'uu fi amantiin islaamaa amantii isaaf ta'uu namni jaalate mi'aa iimaanaa dhandhamee jira jedhani. Kanaaf maal ta'a mi'aa iimaanaa argataa jechuu. Rabbi nama mi'aa iimaana argatu ka qalbiin isaa iimaanaan mi'ooftu nu haa taasisu. Ittaansee Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa cubbuu isaaf araaramaaf keessattuu yeroo kam yoo jedhame yeroo azaana booda azaan erga azaananii xumuran booda ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu erga jedhame booda radiitu billaahi rabba wabil-islaami diina wabi-muhammadin rasuulaa nama jedhe غفر له ذنبه cubbuun isaanii araaramaaf jedhe nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Ittaan suraani jannata argachuun isaaf mirkanaa'a. Nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wasallam hadiisa sahiha ta'een maal jedhanii wajabat lahu aljanna jannata galuun isaa mirkanaa'eefi jira rabbiin jannata isa galchaa jedhan. Yaa Allah rabbiin waa laaffisu zikrii kana. Ittaan suraani zikrii kana yeroo galgalaa yoo ka jennu ta'e ajri guddaatti arganna ammas. Innis maali? Waan inni jaalatuun rabbiin guyyaa qiyaamaa isa badhaasa. Nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wasallam hadiisa sahiha ta'een yoo dubbatan maal jedhanii kaana haqqana ala Allahi an yurdiyahu. Rabbiin waan inni jaalatuun guyyaa qiyaamaa isa badhaasee isaa kennee isa gammachiisuun rabbi irratti dirqama rabbiin dirqama ofirratti taasisee jedhani. Yaa Allah wallahi zikrii ajaa'ibaati. Ittaan sunaani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maal jedhanii dubbatanii hadiis tokkoon yeroo ganamaa nama zikrii kana jedhe harka isa qabadheetiin jedhani. Harka isa qabadhee jannata isa seensisuu anatu waadaa seenaafi jedhani. Subhaanallah. Zikriin kun wallahi zikrii salphaa miti. Arrabarra salphaadha. Ajriin isaa garuu salphaa miti. Baay'ee guddaadha. Rabbiin waa laaffisuu zikrii kana jedha. Yeroo akkamii jenna yoo ka jettan ta'e yeroolee inni jedhamu tokkoffaa ganamaa fi galgala yeroo sadi. Ganamaaf galgala yeroo sadi jettan. Ittaan suudhaan azaana booda. Azaana booda yeroo takka jettan akkaataa dura dabree fi barnoota zikrii azaanaa wal qabatu ilaaluu dandeettanii. Inni sadaffaan yeroo hundumaa yeroo isinitti tole yeroo barbaadanitti zikrii kana jechuu dandeettan. Maa jennaan yeroo hin daangeffamu yeroolee lamaan darbanii fi sadaffaa immoo yeroo feenetti teenneetumaan radiitu billaahi rabba wabil-islaami diina wabi-muhammadin rasuulaa yoo ka jennu ta'e ajrii itti argannaa jechuu. Rabbi anaafis isiniifis haa laaffisu.
Zikrii kana hin dagatinaa sirritti jedhaa itti fayyadamaa. Barnoota Islaamummaa dabalataan haala bareedaa amma barattan kanaan baratuudhaaf yuutuubii Mujaahid Fillaah jedhu kana sabskiraayib godhaatiin barnoota diinii keessanii hubadhaa. Tiiktookii kana fooloo gochuudhaan hordofaa. Sadaffaa telegiraamii kennaa jooyin gochuudhaan barnoota diinii hordofaa. Feesbuukii irratti illee Mujaahid Fillaah ka jedhuun dhufnee jirraa kottaatiin hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.